Ajab an kan jedhu viidiyoo gadumaatti ilaaltaniitu murtaniitu wal fixxee oolte barde dubartoonni jechuudha gabaa dhaabbate gabaa qidaamee dhaabbate jechuudha dhugaan isiniin jedha gabaa qidaamee goda keenya fakkaatu yeroo itti walitti nammanii wal burjaajessanii wal lolanii ba'anii jechuudha isin argine koomentii jalqabaa viidiyoo jalqabaa irratti argitanii ijoolleen tokko koomentii barreessaa turtanii jechuudha hin argine misi waan diqqii waan odaa nan badeessa yoo jaan cabne nan badee dhiira tokko irratti dubartoonni afur wal lolti jechuudha. Rakkoo guddaa ijoolleen illee obsitee dadhabdeetu waadaa Sa'idoon galchiisee hin diidde obsitee dadhabde maaliif jennaan Sumayyaanis malatti fiddee jechuudha innis malatti fidee ijoollee kaalaman hiikuu hin barbaadu jechuudha imaanii fi hawwii kana hiikuu hin barbaadu jechuudha garuu isiniin kaa jedheetu gorseetu fide akkuma argitan viidiyoo warra agartanii ilaaltanii xumurtanii argitanii jirtu warri ilaaltanii xumurre maa garumaatti dhaqaa ilaala dursitanii koomentiin barreessinaa maalii silaa ilaaluun keessan hin oolle maaliif isin fiigaa harkii harkaan maa kaattuun jedheen dhugaan isiniin jedha harkaan hin fiiginaa anammaa qas jedhe mantaa ilaalee tannee xumuree dhufe jechuudha maaliif jennaan xumurattiin kun maal qabdi kan jedhamne ilaale jechuudha amma Sa'idooni malatti malee jechuudha Sumayyaan illee malatti malte ragaa malee jette mana seeraa daqiitii ragaa siikeera jedhu fidii lammaffaa immoo sadiin siikeera jedhi isiniikeera jedhi sadiiniikii jette innillee dide kaasila ijoollee sossobee hiikuun barbaadu sobaati isee biratti waan inni isiniin jedhe hundaayyuu tole naan jedhaayee homaan dubbatinaa jedhee kaanni waadaa galchee fide kaa ijoolleen achi geessee amma dhumarratti obsitee dadhabde nuyi Sa'idoonniif dhiira obboleessa koo malee hin jiru jette obboleessa rakkoo guddaa rakkoo ijoolleen xoxobbaallaan kana fakkaatti kun amma Niftire Sa'idoon nama dalagatu eessatti argatti yaadoo yoo obboleettii Sa'idoo hin jiru kaa nama akka Sa'idootiin argatanii barra amma ijoollee oolaa deemtuudha jetteen isin ijoollee ol sossokkeedha jetteen umuriin keessan hin sokkine isin dulloota miti jetteen ganaa heerumtu maaliin dhiistanii isin obboleessa koo kanaa jetteen hin argatanii hin argamu. Nulfaata haadhooko nulfaata hin argamu beektaa hin argamu nama akka ittiin hojii hojjetee maatii isaatiif dhala isaatiif ijoollee isaa fiiguu hin argamu nulfaata saniifitu jechuudha ijoolleen gadhiisuu didde Sa'idoo gadhiisuu didde ittiin baatu maraattee lama taateetti galtee heerumtee kunoo maalamma seera qabeessaan fuudhee heeramtiin lamman isaanii itti maraatanii bar rakkoo rabbi nu habaasa. Dhugaa rabbii Sumayyaan gaa malatti fidde illee malatti fide lachuu isaaniitu abshaalummaa wal caale lachuu isaaniitu abshaalummaa wal caale ana garuu akka kootti Sumayyaan maal ta'a yoo tole jetteef maal ta'a shariyaanoo afura jaje isheen akka guddummaa see qabattee haa teessu jaartii hangafa jaartii guddoodhe qabeenyi Sa'idoon gaa isaanirra darbee yoo orman fayyada maal ta'a rakkoo maalii qaba akka seeraa shariyaatti yoo bulte jechuudha maal qaba ammoo ganaa tokkotti dabalatu maal ta'a yoo ijoollee isaatti mul'iste jechuudha maaliif joonjeessit amma beektanii mana dhufte dhugaa amma Sumayyaan kun amma barri taraadhaam Sa'idoon kun diduuyyuu qaba ture mana dhufte kadhachaa jirti dhugaa duraan diddeemti duraan maa diddee isheen Hortiin jala fiigaa ture hin didde akkatu gatii mi'eeffate sin barbaadu itti dhiisii ijoollee keessii furadhu guyyaa rabbi jedhe immoo nan argaa tureen jala fiiguu dhiisetti dubbachuu dhiise maal qe'ee isaa dhufte mana isaa jirti argaa jirtu miti mana isaa jirti waan ta'eef jechuudha doonati naattan koora dubbisuu yoo dide na dubbisuu baatee nan galchuu jetteen itti koore. Bagatti koortitti koori amma kana uunanii kachuu balleessite kunuu dhugaa si tuffachiise akka kootti yoo feete natti deebii ijoollee koo naa fidini nan guddifadhaa ijoollee koo nan gargaaradhatu jetteen gaarii ture akka mataa kiyyaatti jechuudha dhugaa rabbi itti koortee jechuudha itti boontee maaliif haadha manootii kee hiikee harka qullaa dhufanii harka qullaa ba'anii qaldiin akkasii jira
ji'a ja'a wajjin turte jennaani kunoo ijoollee waggaa geessee ji'a ja'a wajjin turte jennaan iyyuu qabeenya hirattee addaan qooddattee baata. Seeraan adda baheette uffata isaanii fudhatanii adeemanii qaldiin akkasiin jiru irraa hirmaatanii ba'u waa inni qabu jechuudha. Seera deeggara qaba. Ma ijoolleen seera beekti maatii qabdi fira qabu akkasumatti ba'u. Akkanumatti akkuma dhufanitti ba'u jechuudha. Huccuu isaanii fudhatanii deemuu Saayidoon illee isee magabbaruuf akka jedhe bar nama sirriitti Sumayyaatti kooruu qaba. Itti deddeebi'aa jirti waan ta'eef. Nambade. Maaloo dhugaa rabbi hin cabne dhugaa rabbi. Ani amma dhuguma yooritiin viidiyoo jalqaba irratti argee gara jalqabaatti jechuudha. Dhugaan isiniin jedhe dhuguma hiikensee baqqaatti deebite tokko ta'aniin jedhe. Maaliif akka amantii isaa ajajetti buluu qaba Saayidoon. Akka amantii isaa ajajetti buluu qaba malee waan jala fiiguuf tokko yoo hin qabu jechuudha. Ijoolleen isaa gurguddatte bor dhimma seeriftee abbaa barbaaddetti dhimma seerifteetu abbaatti galtii jechuudha. Dhugaan isiniin jedhu malee amma kana mana dhattee kadhachuunsee jechuun waan tokko waan guddaa dhugaa rabbi akkatti jaartoliin isaa teessee zannattee babbareeddee qoccatee teessee bar jaartoliin isaa lamman amma Sumayyaa ammatiin dhiyeessiti ijoollee kee fideeti laammanni kunuu mana hojiiti bar mana kee guddichatti gali mana adda addatti isinii baasee tara deema bakka maanni tara deema mana isaarra tara deemaa jechuudha. Gana tokkotti dabalateeyyuu haa guutu dhugaan sin jedha. Kanaaf jireenya kee olii gadi hin bulbuliin ofiis olii gadi hin jeeqamin. Iddoo sofiin dhoowwin bakka sofiin dhoowwineeti itti deebiiti wajjin taa'ii jechuudha. Jaantiniidha maareedha jaartolii kee maareedha hin jedhin hin dabbara dhugaa rabbi. Kun waan dabbaru waan sirrii miti akka mataa kiyyaatti ana wanta akkasiinatti hin tolle maali maaltu jaarsolii susuu fide wannoo arbansee 10 waliin fuudhu Saayidoon 3 miti 10 fuudhu. Nama jabaa nama hojjetatudha nama cimaadha. Nama maaliif immoo waalii barbaachisaa hunduma keenyatu argaaraa. Somneetti dabalaa irra maan arguutti jirra. Riginni bakka qabatee hojii qabatee Itoophiyaa keessatti jijjiirame maal jedheetu amma dhuftee jaartolii isaa jalaa yaaftee miskiina ijoollettiin kun maatolii jettee dhugaa amma akka qamma qaldii sadiin siiqeera ni bar hiikuma kun hintiniidha bar hiikame viidiyoon hin ta'a arraba isaati. Inni hundi deemalee isheen abshaalummaatti fiddi jamaa rabbii rakkoo.